Nageenyaa naannicha jiru akka malee ulfaataa ta'e namoota hafan maqaa isaanii mirkaneeffachuu akka hin dandeenyeef himee jira. Itti dabaluunis namoonni sadii kanneen guyyaa wal fakkaataatti humnoota kanneen ajjeefaman biraas namoota sababa hojiif naannawa Arbaa Guuguu irraa dhufanii magaalaa Boolee keessa jiraatan ta'uu fi sababa tokkoon malee waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriira qabdan jechuudhaan karaa gubbaatti akka ajjeefaman nuuf kaasan. Shawaa bahaa aanaa boosatti dandataa waaraan Meekkasaa jedhamtu magaalaa Boolee keessatti dhagaa lolaa gurguddatu ture biraa guyyoota sadeen darban kana keessatti lolli kun ammoo humna dhufee lolaa yookaan ammoo maqaa shanii balleessina jedhuun qaamni mootummaadha yookaan ammoo sirna filistii kanaan kan waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo balleessina maqaa jedhuun ammoo kan maqaa sakattaa jedhuun lola gurguddaa taasifamaa ture. Akkasitti hawaasni keenya akka jabaa miidhagaa keessumattuu guyyaa dheengaddaa irraa kaasee namoota nagahaa hedduu ajjeesan magaalaa Boolee keessatti. Hawaasni nagaa kun waraanni mootummaadhaa magaalaa akkuma seenan namoota maraataa karra jiran namoota shanidha bakka tokkotti kan hin ajjeese. Maqaa isaanii kan hanga ammaa barree hamma kaleessaa kanatti kan lolli kan deemaa ture. Namoonni kun guyyaa kaleessaa jechuun nama shanii bakka tokko kan boolla tokkotti kan awwaalanii isaan keessaa tokko Marataa Kaalidhaa. Inni tokko immoo Kadir Hussein jedhanii ni yaamanii Kadir Hussein jedhanii yaamanii dargaggoon hulleen baa mootummaa wayyaanee sana keessa qeerroo baay'ee cimaa ture. Sochii qeerroo sana keessatti hirmaachaa ture booddee sababa qabxootiin kan maraatin illeen walumaa gala kan maqaan isaanii addunyaa baay'ee nama lamaadha. Namni shanii boolla tokko awwaalame namni sadii ammoo naannaa kunuunsa kun Arbaa Guuguu irraa kan dhufanii magaalaa kana keessa jiraatanii. Walumaa galatti namoonni nagaa guyyaa dheengaddaa aanaa Boosat keessatti ajjeefaman 8 ta'uu kan himu jiraatan Oromiyaa 11 dubbise kun qabeenyi uummataa hedduu sababa kanaan barbadaa'us ibse. Gochaaleen akkasii kun magaalaa Boolee keessa qofa osoo hin taane magaalaa Olancitii, magaalaa Doonii fi Boofaa keessattis raawwatamaa kan jiru ta'uu eeruudhaan sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jiru kanaan hawaasni akka malee miidhamaa jiraachuu himu. Keessumattuu guyyaa kaleessa aanuma Boosat gandatiisaa battee jedhamu keessatti dabballoonni mootummaa waraanni mootummaa shanii balleessuuf helikopteraan dhufaa jira jechuudhaan hawaasa nagaa qe'ee isaanii irraa akka buqqaan godhaa turan jiru. Yaalii naannoo kana keessa jiru qabeenyi hedduu madda'ee namoonni qe'ee isaanii qe'ee qabeenyi isaanii irraa bakka sangaa warqoof san qabanii keessattuu Boolee qofa miti magaalaalee akka Olancitii, Doonii, Boofaa magaalaa hedduu keessatti maqaa sakattaa jedhuun waraanni mootummaa kan ooffatanii ture hedduu kanatti hawaasni akka jabaatti kan miidhame keessumattuu naannoo Siisaa Battee jedhamutti guyyaa kaleessa ganda Siisaa Battee jedhamu aanama kana keessa aanama Boosat kana keessa ganda Siisaa Battee jedhamuttidha. Waraanni mootummaadhaa humna shanii balleessuudhaaf dhufaa jira. Helikopteraa fi lafa hodhan dhufaa jira jedhanii hawaasa nagaa qe'ee qabeenya isaatirraa baqsaa turani. Keessumattuu naannoo gaara Boosatitti manneen qotee bulaa hedduu waraanni mootummaadhaa kan guddaan godhe manneen hedduudha. Hawaasa nagaa hedduudha qabeenya isaaniirraa kan buqqaanii jechootatti himuun baay'ee namatti ulfaata dhugaa rabbii. Haala jiru jiru hubachuu fi iyyuu baay'ee nama rakkisa. Itti dabaluunis manneen jireenyaa qotee bultoota hedduu waraanaa biyya Ahmadiin gubachaa kan jiru yoo ta'u uummanni lubbuu isaanii oolfachuuf jecha naannicha gadhiisuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuun rakkachaa jiraachuu dubbatan. Waraanni amma deemaa jiru kun kallattii hedduu uummata Oromoo irratti banamee kan jiru yoo ta'u mootummaan haala mijeeffachuun meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachiisuun Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf tattaafachaa akka jirutu mul'ata. Keessumattuu yeroo ammaa sochiin magaalaa Boolee keessaa guututti dhaabbatee jiraachuu fi magaalicha keessa kan deddeemaa jiru waraana mootummaa qofa ta'uu fi daandiileen karaa Adaamaa deemus guututti dhaabbatee akka jirus ibsan. Aanaa Boosat gandoota aanichaa fi magaalaa naannichaa hunda keessatti taateen akkanaa kun kan jalqabaa miti. Jiraattonni Oromiyaa 11 yeroo adda addaatti dubbisaa ture mootummaan amma biyya bulchaa jiru yakka tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hiriira qabdan jedhuun namoota nagaa hidhuu ajjeesuu fi qabeenya isaanii ibiddaan barbadeessuu irra deddeebii himachaa turan. Haasaa bilbila ajajoota waraana bilisummaa irratti fuulleeffachuun ololli gama miidiyaalee mootummaan afarfamaa jiru daldala siyaasaa ta'uun ijoo oduu miidiyaalee hawaasummaa jidduu kanaa ta'ee jira. Dhimma kana irratti mootummaan aangoo irra jiru hariiroo jabaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo jidduu jiru diiguu dadhabuun booda ajandaa burjaaja'inaa uumuuf yaalaa akka
godhaa jiru gorsaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jaal jireenyaa guddataa ifoomsanii jiru. Guutuun gabaasa kanaa Gammachiis Magarsaatiinis isiniif dhiyaata. waliin haasaa bilbilaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo irratti fuuleffachuun ololli gama miidiyaalee mootummaatiin afarfamaa jiru daldala siyaasaa ta'uun himame. Mootummaan aangoorra jiru hariiroo jabaa waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo jidduu jiru diiguu fi baajee dadhabuun booda ajandaa burjaajii uumuuf yaaluu akka ta'e gorsaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jaal jireenyaa guddataa ifoomsani. Haasawaa bilbilaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa jaal Marroo Dirribaaf ajaja woboo zoonii giddu galeessaa jaal Sanyii Nagasaa gidduutti taasifame miliqee harka mootummaa seene jechuudhaan dabballoonni mootummaa biltsiginnaa muraasni biyya keessaa fala jiran dursuudhaan marsaalee hawaasummaa gubbaatti raabsaa turanii jiru. Sagaleen gadi lakkifame kan hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo maqaan eeramee ta'uun dhugaadha kan jedhan gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa haa ta'u malee waliin dubbiin amma taasifame akka hin taane eeruudhaan qabiyyeen haasaa kanaas haala amma jiru kan ibsu miti jedhani. Gorsaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dhimma kana ilaalchisuudhaan yaada miidiyaaleef kennaniin hoogganoonni jaarmiyaa kunneen rakkoolee hanqina naamusaa badii miseensota isaanii sirreessuun marii taasisuun ga'umsaaf hubannaa isaanii kan agarsiisu ta'uu darbee quuqama dhugaa uummata isaaniif qaban kan mul'isudha jedhani. Waraanni bilisummaa Oromoo ammatti sadarkaa inni irra jiru kan ifoomsan obbo Jireenyaan akka diinni ololu kana odoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsaaf humna guddaa kan yeroo kamittuu caalaa kan horatee jiruuf sirna mootummaa abbaa irree biltsiginnaa kuffisuuf injifannoowwan gurguddaa galmeessaa akka jirus hubachiisanii jiru. Mootummaan biltsiginnaaf wallottaan saadduula waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf jedhuun labsanitti waan milkaa'uu dadhabaniif waliin dubbii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame kanaan akka waan amma ta'etti dhiyeessee ololaaf itti dhimma bahaa jiraachuu obbo Jireenyaan ibsanii jiru. Waliin dubbiin kun kan yeroo dheeraa dura ta'uuf haala qabatamaa amma jiru kan hin ibsine ta'uudhaaf qabiyyeen isaas hooggansi waraana bilisummaa Oromoo aantummaa uummata isaatiif qabachuu kan agarsiisudha jedhani. Miidiyaaleen mootummaa biltsiginnaa sagalee kana bu'uura godhachuudhaan dookumentarii qabsoo waraana bilisummaa Oromoo itti jiru xiqqeessuuf xureessuu hooggantoota waraana bilisummaa Oromoos yakkuudhaan miidiyaa ofiitiin ololaa jiru. Miidiyaaleen mootummaa olola sobaa facaasuun akkuma baratame jaal Marroo ajjeefne jechuudhaan irra deddeebiin uummata kijibuu isaanii dhiifama osoo hin gaafatin har'as dubbii dhugaarraa fagaateen uummata burjaajessaa jiru. Gama biraatiin marii qaamota nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa gidduu kan Adaamaatti ta'ame irratti ajajaan poolisii Oromiyaa obbo Ararsa Mardaasaa haasaa taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo hawaasarraa adda baasuu dadhabne uummanni guyyaa guyyaa nu wajjin shanii arrabsaa oolu halkan immoo galaa dhiyeessaa fi waan jiruuf shanii lollee hin dandeenyu waan ta'eef keessoo sanitti diigamuu irratti haa hojjennu jechuudhaan kan dubbatan ta'uu maddeen keessoo mootummaa ibsanii jiru. Gorsaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dhaamsa dhaammataniin uummanni Oromoo adeemsa tokkummaa isaas ta'e tokkummaa waraana isaa diiguuf deemu kamiifuu carraa kennu akka hin qabne dhaamuudhaan dhimmi xiyyeeffannoo argachuu malu dhimma waraana ofii jabeeffachuun waloon qabsoo taasifamu irratti xumura gochuu ta'us hubachiisanii jiru. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti viidiyoon namoonni bakka sangaa boonii gindii harkisuun wayita lafa qotan agarsiisu miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamaa ture ijoo dubbii ta'ee jira. Taatee hin baratamne kana namoonni kaawwayita dinqisiifatan ta'an ammoo isaaniif gadduu miidiyaalee hawaasaa akka feesbuuk irratti ibsanii jiru. Maadiin Abdul Baasit guutuu gabaasa kanaa isiniif dhiyeessa. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti viidiyoon namootni bakka sangaa bu'anii gindii harkisuudhaan wayita lafa qotan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru ijoo dubbii ta'ee jira. Taatee hin baratamne kana namootni baay'een wayita dinqisiifatan kaan isaanii gadduu miidiyaalee hawaasaa akka feesbuuk irratti ibsanii jiru. Viidiyoo marsaalee hawaasaa gubbatti raabsame kanaan namootni lama yookaan sadi ta'anii bakka qotiyyoo bu'uudhaan wayita gindii harkisan mul'atu. Dargaggoon suuraa kana kaafame BBCtti akka himetti aanaa Taltallee ganda biileedhaanitti viidiyoo sana karaa deemtuun argee nu waraabee miidiyaalee hawaasaa gubbatti gammachiise jedha. Sangaa ittiin qotan dhabuu irraa kan ka'e bakka sangaa bu'uudhaan hiriyoota isaa waliin qonnaaf akka ka'e dargaggoon kun dubbata. Sababa bonaatiin horii lafaan qotan nurraa dhumate kanaaf nuti waliin qotuu yaalle jedha. Barana godinichatti beeyladoonni hedduu hongeen dhumanii jiru. Horii duraan ittiin qotannu sababa hongee kanaatiin dhabne kan jedhu dargaggoon kun namoota shan wal xamadanii akka qotiyyootti qotuu dubbata. Akkaataa kanaan lafa isaa qotachaa kan ollaa isaaniis qotaa akka ture himeera. Namooti waliin qotaa turre jiru kunneen dargaggeeyyii umuriin isaanii gana 25 yoo ta'an jaarsa tokko callaatu isaan keessa jira. Hoogganaan waajjira qonnaa aanaa Taltallee obbo Biraanuu Amaare aanichatti namootni akka sangaatti gindii harkisuun dhugaa ta'uu mirkaneessanii garuu bal'inaan qonnaan bultoota danuu biratti waan raawwatamee miti jedhan. Haa ta'u malee aanicha keessatti horiin sababa hongeetiin dhumatu irraa kan ka'e qonnaan bultoonni sangoota ittiin qotan dhabaa akka jiranis dubbatanii jiru. Aanicha keessatti roobni roobaa waan jiruuf waqtiin midhaan facaasuudhaaf mijatu yeroo ammaa ta'us kaasanii jiru. Lafti jiidhee namootni waan ittiin qotan yookaan sangaa wal kadhachuudhaan qotaa jiru jedhan.
Tiraaktarri lafaan qotan naannicha jiraatullee hawaasni tiraaktara kireessee ittiin qotuuf humna hin qaban jedhanii jiru. Kana malees qondaalli kun aanichatti qonnaan bultoonni sangaa ittiin qotan hin qabne lakkoofsi isaanii hangam akka ta'e ragaa akka hin qabnes dubbatanii jiru. Naannichatti hanqinni dhiyeessii sanyii midhaaniis jiraachuu hoogganaan waajjira qonnaa kun dabaluun ibsanii jiru. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo Ebla 21 guyyaa kaleessaa ibsa ejjennoo qabxiilee 4 keessatti hammatu baasee jira. Abaawoon ibsa isaa kana keessatti paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu ka'umsi isaa ilaalcha moofaa pirojektii Minilik lammaffaatiin gaggeeffamaa jira jennee amanna jee qumbii gidaaboo dabalata qaba. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo Ebla 21 guyyaa kaleessaa ibsa ejjennoo qabxiilee 4 of keessatti hammatu baasee jira. Adda Bilisummaa Oromoo ibsa isaa kana keessatti paartiin badhaadhinaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu kaka'umsa ilaalcha moofaa pirojektii Minilik lammaffaatiin gaggeeffamaa jira jennee amanna jedhe. Kunis fedhii daangaa babal'ifannaa garee finxaaliyya jabeessuu fi daangaa sabaa fi sablammoota cunqurfamoo Itoophiyaa kanneen biroo gadi xiqqeessuu fi gatii dhabsiisuu ni dabalata jedha. Ideoloojii balaafamaa kana keessatti mootummaan bilisiginnaa paartii uummattoota cunqurfamoo hundarra dhiibbaa geessaa kan jiru yommuu ta'u, daangaa babal'ifannaa gartuu aangoorra jiru ammoo ittuma bal'isaa jira jedhe. Adeemsa kana keessatti sabaa fi sablammiiwwan kanneen akka naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuuzii fi Tigraay fa'aa kanneen naannoo Amaaraa daangessan hunda isaanii rakkoo kanaaf saaxilamanii jiru jedha. Ibsichi addatti naannoon Oromiyaa kallattii kaaba bahaa fi lixa dabalatee daangaa hedduun haleelamaa jira. Akkasumas immoo garee daangaa babal'ifannaa mootummaa bilisiginnaa paartiitiin deeggaramaniin itti fufiinsaan weeraramaa jira jedhe. Kana malees milishaan mootummoota naannolee kanneen paartii badhaadhinaa waliin gamtaan hojjetanii fi waraanni Eertiraa waggoota 3 fi walakkaa darbaniif waraana mancaasaa fi addaan hin cinne kana irratti bifa dhaabbataadhaan hirmaachaa jira jechuudhaan ibsicha addeessee jira. Duulli daangaa babal'ifattootaa kunneen yeroo Dr. Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufe irraa eegalee waggaa 3 fi walakkaa darbaniif adeemsifamaa jiraatus ajjechaa fi buqqa'insi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloo irratti gaggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaa ta'ee jira jedha. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa giddu galeessaa waliin qindoomuudhaan Oromoo nagaa Walloo irratti waraana bal'aa labsee jira. Amma wayita ibsa kana baasaa jirutti daa'immaanii fi maanguddoota dabalatee Oromoonni nagaa Walloo haleellaa gareewwan shororkeessaa milishaa Amaaraa fi faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas immoo gartuuwwan isaanii waliin hidhata qabaniin haleelamaa jiru. Ajjechaan Oromoota nagaa Walloo irratti gaggeeffamaa jiru sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi jumlaan ta'e jedhanii manneen isaanii gubuu qabeenyaalee isaanii mancaasuu beelladoota isaanii oofachuu fi qabeenyaalee dhuunfaa isaanii saamuudhaan qonnaan bultoota nagaa buqqisuun kan baay'ate ta'us ibsichi kaasee jira. Weerarri kun yeroo baatii ramadaanaa babal'achuun matumti isaa kan mul'isu gara jabinnaa fi cubbuu sirna aangoorra jiru Oromoota Walloo irratti qabu ifa taasisa jedha. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayita isaan sooma irra jiran kanatti Oromoota nagaa fi qulqulluu ajjeesuun amantaa musliimaa irraa hedduun Oromoota Walloo hordofan gadi xiqqeessaa jira jedhe. Ibsichi itti fufuun kunis qajeelfama bu'uura bulchiinsa impaarii Itoophiyaa ittiin ijaarame jechuunis afaan tokko amantaa tokko biyya tokko jedhu sana tumsa jedha. Dabalataanis impaarii Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa eegdota riippaabilikaa loltoota Eertiraa fi garee daangaa babal'ifannaa faannoo Amaaraa 80 ol ta'an bobbaasuudhaan kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weerara bal'inaan itti taa'ee jira jedha. Loltoonni kunneenis manneen jireenya uummata nagaa madda galii isaanii mana beelladoota midhaanii fi midhaan ooyiruu jiran kan guban yommuu ta'u waraanumti kunniinis daa'immaanii fi maatii Oromoo lafa isaanii irraa dhabamsiisuudhaaf xineeffate jedha. Kanaafuu Adda Bilisummaa Oromoo gocha weeraraa kana cimsee balleeffachaa waamicha qabxii 4 qabu armaan gadii kana dhiyeessa jedhe. Tokkoffaan humnoonni weerartuu kunniin hatattamaan kutaa Walloo keessa akka ba'an waamicha ni taasisna. Mootummaan bilisiginnaa paartii Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu gartuuwwan shororkeessitootaa kanneen qindeessitootaa fi bobbaase ajjeechaa fi mancaa'iinsa Walloo keessatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatamummaa akka fudhatu jabeessinee dhaamna jedha. Dabalataanis walitti bu'iinsa saboota gidduutti babal'isuun kun nagaa tasgabbii fi waliin jireenya ummatoota Itoophiyaa gidduutti dhiibbaa hammaataa kan qaqqabsiisu yommuu ta'u akka biyyaattis Itoophiyaa irratti miidhaa guddaa akka qaqqabsiisu daballee ni hubachiifna jira. Lammaffaan immoo gareewwan Amaaraa hidhatanii jiran mootummaa naannoo Amaaraa fi addatti ammoo dhalattoonni Amaaraa dhiibbaa uumuu danda'anii fi fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa akka of qusatan waamicha ni taasifna jira. Addatti milishaa fi faannoon Amaaraa abjuu daangaa babal'ifannaa isaanii lubbuu namoota nagaa kumaatamootaan gaagaa jiru akkasumas immoo waliin jireenya uummanni Amaaraa fi sabaaf sablammoonni Itoophiyaa biroo waliin qaban balaarra buuse kan akka dhaaban ni gaafanna jira.
Sadaffaan immoo ammas loltoonni Eertiraa Oromiyaa keessa akka bahanii fi gochi gidduu seentummaa mootummaa Eertiraatiin raawwatamaa jiru hariiroo gara fuula dura Oromiyaa fi Eertiraa kan miidhu waan ta'eef uummanni Eertiraa gocha mootummaa isaanii kan akka morman ni gaafata jira. Inni afuraffaa fi inni dhumaa immoo mootummoonni naannolee fi milishoonni sabaa fi sablammoota cunqurfamoo kanneen dura daangaa babal'ifannaa garee finxaaliyyee kana irratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu akka dhaaban waamicha taasifna jira. Addatti milishaan Affaar, milishaan Somaalee fi milishoonni uummatoota kibbaa hirmaannaa duulaa kana keessaa akka of baasanii dhaabnaaf jira. Wanti kun itti fufnaan mootummoonni naannolee kunneen miidhaa hin barbaachifne kan gochi isaanii badaa ta'e kun hordofee dhufuuf itti gaafatamummaa ni fudhatu jechuudhaan ibsichi akeekkachiisee jira. Dhuma irratti yeroo ulfaataa kanatti Oromoonni walloo manaa fi maatii qabeenya keessan tokkummaadhaan dhaabbattanii akka eeggattan isin yaadachiifna jira. Akkasumas hawaasni Oromoo bal'aa fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran obbolaa keessan walloo cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifna jira. Akkasumas hawaasni idil addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga namummaa idil addunyaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa of harkaa qabu kun aangoora bubbuluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraana qindaa'aa gocha lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu gaggeessaa jiru kan akka dhaabu dhiibbaa akka taasisan irra deebiidhaan waamicha taasifna jechuudhaan ibsa isaanii gudunfanii jiru. Dhaabbanni deeggarsaa kan mootummaa Ameerikaa ta'e USAID'n deeggarsi kennamu kun waraana kaaba Itoophiyaatti itti fufeetee rakkoo isa hordofee mudate akkasumas lammiilee rakkoo keessatti argamaniif kan ta'udha jedhe. Ibsa dhaabbatichi kan isa baaseen waraana naannoo Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatameen lammiileen miliyoona 9 ta'an waan deeggarsa namoomaa gahaa hin argatiniif rakkoo hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii jiru jedhe. Guutuun gabaasa kanaa Maadii Abdul Baasitiin isiniif dhiyaata. Dhaabbanni deeggarsa mootummaa Ameerikaa USA deeggarsi kennamu waraana kaaba Itoophiyaatti itti fufee jiruu fi rakkoo isa hordofee mudateef akkasumas lammiilee rakkoo keessatti argamaniif kan ta'u doolaara miiliyoona 313 arjoomuu beeksise. Ibsa dhaabbatichi kan isa baaseen waraana naannoo Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti raawwatameen lammiileen miiliyoona 9 ta'an waan deeggarsa namoomaa gahaa ta'e hin arganneef rakkoo hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii jiru. Kanneen miiliyoona 2 ta'an ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiraachuu ibse. Keessattuu Tigraayitti jiraattonni harka 90 ta'an deeggarsa akka eeggatan dhaabbatichi himee jira. Affaar, Amaaraa fi Tigraayitti lammiileen miiliyoona 1 hanga waxabajjiitti deeggarsa tattamaa yoo argatan malee beela hamaadhaaf saaxilamuu akka danda'an duraan raaga kennuu dhaabbatichi yaadachiisee jira. Deeggarsi Ameerikaa kamisa kaleessaa ifa ta'e kunis lammiileen miiliyoona 7 ta'aniif nyaata tattamaa fi nyaata gabbisan dhiyeessuudhaaf galteewwan dhaabbilee fayyaa naannawa sanaa cimsuuf yaalii gareewwan hordoffii fayyaa socho'uudhaan dhukkuboota to'achuuf taasisan kan deeggaruudha jedhameera. Kanaan alatti namoota miidhaan saalaa irra ga'e deeggarsa qorqalbii akka argatanii fi daa'imman waraanichaan miidhaman baraaruudhaaf akkasumas meeshaalee namoomaa barbaachisoo ta'an iddoowwan baadiyyaa fagootti geessuudhaaf kan gargaaru ta'uu dhaabbatichi ibsee jira. Ameerikaan uummata Itoophiyaa deeggaruudhaaf qophiidha kan jedhe dhaabbatichi dhaabbilee deeggarsa namoomaa kaan waliin ta'uudhaan deeggarsa namoomaa kana naannolee 3 keessatti qaqqabsiisuudhaaf hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akkasumas dhaabbileen deeggarsa namoomaa fi aangawoonni federaalaa fi naannolee waliin ta'uudhaan deeggarsa karaa lafootiin gara Tigraay galu cimsuudhaaf hojjechaa jiraachuu himee jira. Dhaabbanni gargaarsa USAID dhaabbilee kaawwan biroo wajjin ta'uudhaan torban 3 dura gargaarsa nyaataa namoota 500,000 oolu gara Tigraay erguu isaa yaadachiisee jira. Kana malees erga muddeetii as meeshaalee namoomaa qorichoonni fi nyaatni meetiriik toonii 600 ta'an dhaabbilee kaan waliin ta'uun gara Tigraayitti ergamuu kaasee jira. Haa ta'u malee deeggarsa addaan hin cinnee fi hiika qabu qaqqabsiisuudhaaf daandiiwwan banaa ta'uu murteessaa ta'uus himee jira. Sababni quunnamtii naannoo Tigraay banamuu malawwan